Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu. Hundumtu keessan bakkaa fi iddoo jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Eebbi giiftii keenya qulqulleettiin biroo Maariyaam, eebbi ishii eegumsa ergamootaa. Dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenya duukaa haa ta'u. Guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barnoonni keenya waa'ee gaabbii akkuma itti fufeetti jira jechaadha. Guyyaa har'aa kana immoo gaabbii turjumaana yookiin immoo simaamaloodhaan galuu dandeenyaa isa jedhu waliitiin ilaallaa jechaadha. Gaabbii turjumaana yookiin immoo nama qooqanuu hiikuutiin galuun hin danda'ama isa jedhu keessumaayyuu baay'ooliin keessan waa'ee gaabbii irratti fedhii barachuu isin kaastan barbaaddan baay'ee bal'aa fi baay'ee guddaa waan ta'eedhaaf gaabbii gaafa gallu turjumaanaatiin galuu hin dandeenya. Turjumaana jechuun maal jechuudha isa jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo tokko kutaa macaafa qulqulluu keessaati Roomee boqonnaa 14 Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irra kan jiru erga waliitiin ilaalleen booda gara yaada kaanetti gara gaaffii kaanetti deebina jechaadha. Innis akkana jedha macaafni qulqulluu ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra uummata Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra uummata Roomaa boqonnaa 10 lakkoofsa 14 gubbaa irratti akkana jedha. Egaa kan hin amanne akkam taayisaniitu waamu, waan hin dhageenyees immoo akkamitti amanu, lallabaa malees immoo akkamitti dhaga'u, gaarii misiraachoo kan odeessan lukoonni isaanii akkam kan bareedanidha jedhamee akkuma barreeffamee warra ergaman irraa akkamitti warri ergaman akkamitti lallabu. Haa ta'u malee garuu hunduu jecha misiraachotiif hin ajajamne jechuudhaan jecha kana irratti lallabaan tokko gahee guddaa inni taphachuu qabu macaafa qulqulluu keessatti lallaba dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti iddoo guddaa qabaachuusaa bal'inaatiin dubbatee jira jechaadha. Inni guddaan waan hin amanne akkam taayisaniitu waamuu jedha. Waan hin amanne akkam taayisaniitu waamu, waan hin dhageenyeen immoo akkamitti dhaga'u, lallabaa malee akkamitti dhaga'u jechuudhaan qulqullichi Phaawulos ergaa uummata Roomaatiif kaa'e irratti jecha baay'ee bal'aa kana namni mootummaa Waaqayyootiif jireenya bara baraatiif hamaarraa deebi'uudhaaf amanuudhaaf lallabaan dhaga'uun lallabni barumsi wangeelaa akka isa barbaachisu bal'inaatiin kaa'amee jira jecha. Maarree egaa gaafa lallabnu immoo qooqa namichi sun dhaggeeffatu dhaga'u, beeku, ittiin hubatu, ittiin amanu, ittiin jiraatu, ittiin firee buufatu ta'uu qaba jecha. Yoo kana ta'uu baate waan nuti dubbannu sun nama kanaaf hin galle taanaan, namni kun hin dhageenye taanaan, namni kun baratee hojiirra hin oolchine taanaan baay'ee ulfaata. Maaliifan yaada kana kaasee
turjumaanaatiin hiikkaadhaan nama sadaffaa qaama sadaffaa gidduu keenya galchinee gaabbii keenya himachuu dandeenyaa hoo isa jedhu gaaffii baay'ee guddaa fi yaada baay'ee barbaachisaa kana deebiin isaa maal fakkaata isa jedhu qulqullichi Phaawulos namni amanuudhaaf dhaga'uudhaaf lallabni lallabaaf immoo lallabaan akka barbaachisu kaa'ee jira jecha. Gara yaada kanaattis gaafa deebinu macaafni qulqulluus luba tokkicha waa'ee gaabbii keenyaatiif nuu kenname sana qofaa abbaa gaabbii qabannee gara isaa deemnee isaa fi isa qofaa waliitiin waa'ee yakkaa fi badii keenyaa erga hubannee erga baranneen booda gaabbiitti galuu dandeenyu qooqasaa nuti dhaga'u innis immoo qooqasaa nu dhageessuu qaba jecha. Kana hin ta'u taanaan nama qooqa sana nuu hiiku yookiin simaamaloo yookiin immoo turjumaanaatiin gaabbii keenya himannee tasuma galuu himachuu hin dandeenyu jechaadha. Maaliif yoo jennu waa'ee iccitii keenya, waa'ee badii keenya, waa'ee yakka keenya, waa'ee dadarbuu keenya lubichaatiin alatti qaamni biraa beekuun turjumaanaatiin himachuun hin danda'amu jecha. Kanaaf egaa baroota dabarsine keessatti lubni qooqa sabichaa dhaga'u, afaan sabichaa dhaga'u barbaachisaadha. Dirqama jiraachuu qaba. Kanaatiif egaa asirratti qooqni ga'ee inni qabu iddoo guddaa ta'uusaa hundi keenya hubachuun barbaachisaadha. Yeroo garaa garaa yaadni kun ka'aa tureera. Naannaa koo namni afaan Oromoo dubbatu lubni yookiin immoo tajaajilaan mana kiristaanaa hin jiru. Maalan godha akkamittan badii koo himachuu danda'a? Anis qooqa isaanii hin beeku, isaanis qooqa koo hin beekan yaadonni jedhan danuutu ka'aa turan jechaadha. Danuu isaaniitu ka'aa turan jechaadha. Isa kanaaf furmaata kanaatiif immoo nama qooqa keenya dhaga'uu fi nama qooqa keenya beeku ta'uun gaaffii kan hin qabne ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha jecha. Gooftaan keenyas wangeela Luqaas boqonnaa 17:11 gubbaa irratti deemaatii mataa keessan lubatti agarsiifadhaa gaafa jedhu badii keenyaaf lubni nuu kenname sun iccitiidhaan himachuu akka qabnu keessumaati. Iccitiiwwan mana kiristaanaa seerri isaan iccitiidhaan raawwataman iccitii jedhamu. Maaliif jennee gaafa ilaallu iccitiin gaabbii nama isa galuu fi isa galchu alatti isaan gidduu kan jiru Waaqayyo qofa yookiin immoo qaamni sadaffaan galuu hin danda'u. Qaamni sadaffaan galuu hin danda'u. Nuun warra gaabbii galuu fi isa gaabbii galchiisu lubichaa fi Waaqayyo qofaatu badii keenyas yakka keenyas beekuu danda'a jecha. Itti aansee lubichatti machaa adeemsaa fi seera ittiin gaabbii keenya himannu immoo kan nu barsiisu lubicha waan ta'eedhaaf egaa isa kana kan ajaje gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha.
Dhaqaa lubichatti mataa keessa agarsiifadha gaabbii galaa. Kanaaf hunda kan dursu dhaga'uudha. Dhaga'utti aanee kan turu barumsa dhageenyeeti. Barumsa sana immoo kan nu barsiisu lallabaan jiraachuu dirqamata. Lubichi dirqama jiraachuu qaba jecha. Kanaaf egaa qaama biraa dabalannee qaama sadaffaa dabalannee nuti qooqicha waan hin dandeenyeetiif namni biraa qooqicha nuu hiikaa turjumaanaatiin gaabbii keenya akka himannu seerri mana kiristaanaa nuuf hin eeyyamu jechaadha. Nuuf hin eeyyamu jechaadha. Amma danda'ametti nama nu dhaga'u, nama nuti isa dhageenyu, nama nu barsiisu, wangeela nutti himee seera gaabbii fi adeemsa gaabbii nutti himu ta'uu qaba malee yakka keenya qaamni biraa gidduu seenee ibsa kennu badii keenya cubbuu keenya jiraachuu hin qabu jechaadha. Seeruma mana kiristaanaatu dhorka jechaadha. Seerri mana kiristaanaa hin eeyyamu jechaadha. Kanaafidha gaabbiin iccitii kan jedhame. Yeroo gaabbiin keenya nurraa haqamu, dhiifamni nuu kennamu Waaqayyootiin alatti, Hafuura Qulqulluutiin alatti qaamni beeku waan hin jirreef gochaa raawwanne kan namoonnis beekan, kan namoonnis hin beekne, kan Waaqayyoon beeke iccitiidhaan deemnee gara lubaatti deemnee waan himannuuf inni biraa namoota dhokannee waa danuu raawwachuu dandeenya, garuu Waaqayyoon dhokachuu hin dandeenya. Isa Waaqayyoos beeku, isa namoonnis hin beekne, isa namoonnis beekan, isa Waaqayyoos hin beekne sana turjumaanaatiin gaabbii keenya himachuu akka hin dandeenyee fi gaabbiin turjumaanaatiin kan hin danda'amne yookiin immoo qooqa nama hiikuutiin kan hin danda'amne ta'uusaa beeknee yaada kanaaf gaaffii kanaaf warri kaastan bifa kanaatiin qophaa'uu isinirraa akka jiru isinitti himna jechaadha. Kanaaf gaaffiin namni biratti gallu sun nama dhageenya, namni gaabbii nuu kennu sun nama qooqa keenya dhaga'u, nutis immoo nama qooqa isaa dhageenyu ta'uu qaba. Malee nama qooqa keenya hin dandeenye biratti dhaqnee gaabbii galuun tasuma akka hin dandeenyee fi seerri mana kiristaanaa akka dhorku Roomee boqonnaa 10:14 gubbaara dubbistanii hubannoo guddaa argachuu dandeessu. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abbootii keenyaaf galanniif ulfinni isaaf haa ta'u nu haa turu.